maqaa waaqayyo bara baraan kenneeffamee haa ta'u akka guddatanii fi edha dubbii sagalee waaqayyo waa'ee guddinaa hojiin barannaadha akka guddataniif ergaan kun kan inni jiru Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee amma 8-9 deemaa amma 5 duwwaa isa jiru wajjiniin ilaallaa akka guddataniif Phexros gaafa akka guddataniif jedhu ergaan kun ergaansa waan tokkodha guddachuu akka guddataniif dhalataniitu eeyyee Kristos keessatti lammata dhalataniitu garuu guddadhaa waldaa kiristaanaa keessa gaafa jiraannu namni waan baay'eetiin guddata fooniin hin guddata hafuuraan hin guddata garuu guddina akka nuun qabaannuuf dubbiin sagalee waaqayyoo bakka kanatti dubbata guddadhaa waldaan kiristaanaa waan baay'eetiin fooyyooftee of qopheessaa jirti luboonni keessan waan baay'ee akka kana bareechanii waan seenaa kan biraa keessa galaa jirra garuu akkanumaan waldaa kiristaanaa dhuftanii deebitu moo dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraataatiin guddattanii akka nama biraa ta'aa jirtu dubbiin sagalee waaqayyoo har'a bakka kanatti guddadhaa dhalataniittu Kristos keessatti dhalataniittu eeyyee guddadhaa al takka ijoollee xixinnoo nurka jiranii yookiin yoo fagaatanii deemtan yookiin yoo waldaa kan biraa magaalaa maana keessa deemtan ijoollee isaanii warra xixinnoo durbeettanii gaafa dubbisuuf jettanii sagalee furdifatanii akkam isin maaliif seetani guddataniiru kaleessa gaafa harmeen daayipparii isaa qayyartu argitanii ta'uu danda'a kaleessa xuuxxoo itti qabdanii ta'uu danda'a garuu guddateera mucaan sun akka kaleessaatti hin jiru guddinni hafuuraanis fooniinis miraakiliidha fooniinis guddinni waa barbaada hafuuraanis guddinni waa barbaada guddina sana akka foonitti laachuu fi akka dandeenyu isa kana hafuuraa immoo akka hafuuraatti laachuu fi akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru maqaan waaqayyo bara baraan kan ibsame haa ta'u waa'ee guddinaa yookiin guddachuu isee wajjiniin barannaa yoo in dandeessu ta'ee ergaa Phexros boqonnaa 2 ammas edee dubbata ammas gaafa jedhu isa dura dubbiin jiraa jechuudha ammas edee jalqaba bakka kanatti ammasii kana dura dubbiin jiru boqonnaa 1 irratti isin Kiristoosiin dhalataniittu jedha Kiristoosiin dhalataniittu Kiristoosiin aladhaa malee garuu waa'ee guddina keessanii isinitti dubbata bakka kanatti ammas hammina hundumaa haxxummaa hundumaa of arguu dhabuu weennoo maqaa namaa balleessuu hundumaa ofirraa fageessaa akka mucoolii reefuu dhalatanii aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana arraa isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattaniittu yoo ta'e kana hin gootu lakkoofsa 4 irratti dhufee gooftichi inni isin gara isaa dhuftan kuni akka dhagaa jireenyaati namoonni dhagaa sanaa hin tuffatan inni garuu waaqayyoo biratti fo'amaadha gati qabeessas isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaa fi aarsaa hafuurasaa karaa Yesuus Kiristoos waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraattootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'a maqaan waaqayyo bara baraan kan ibsame haa ta'u mataa keenya gadi qabannee wajjin hin kadhanname waaqayyo har'a maal nutti dubbachuu barbaada ijoollee nurkatti guddisaa jira waldaan kiristaanaa waan baay'eedhaan babal'achaa jirti waaqayyo guddachuu keenya keessatti qooda fudhachuu barbaada
guddadhaa nuun jechaa jira Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guddadhaa. Hallelujah. Guddadhaa. Hallelujah. Namni tokko mana kana keessatti har'a guddinni isaaf haa ta'u. Namni akkasumaan dhufee deebi'u yoo jiraate mana kana keessa, waldaa kana keessa, namni fooniin ija fooniitiin ija hafuuraatiin guddachaa hin jirre akkanuma mana kee keessa jiru yoo jiraate har'a guddachuun isaaf haa ta'u. Akka nama biraa ta'uun isaaf haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin namni tokko akka nama biraa ta'uun yaa Waaqayyo eenyummaa kan biraa uffachuun dubbii keetti si baruutti guddachuun yaa Waaqayyo akka inni danda'uuf fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Yesuus Kiristoos bara baraan Gooftaadha. Kottuuti dubbii kee nutti dubbadhu. Ameen. Egaa namni Waaqayyoo kuni Phexros. Egaa dhalattaniittu. Egaa dhalattaniittu Kiristoos keessatti dhalattaniittu. Gaafa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii filattanii Yesuus Kiristoos keessatti jireenya keessan isa moofaadhaaf duutanii jireenya haaraatiin biqiltaniittu. Jireenya haaraa eenyummaa keenya isa moofaa sana gannee jireenya haaraa eenyummaa haaraa maqaa haaraa fudhannee Kiristoos keessatti dhalanneerra. Akka dhalannee sanatti garuu warra aannan duwwaa nyaatanii jiraatan akka ta'an utuu hin taane warra lafee qurxumsanii jabina argatanii mana Waaqayyo keessatti warra lalisanii jiraatan akka nuun taanu macaafni qulqulluun nurraa barbaada. Egaa dhalattaniittu haa dhalattan malee guddadhaa. Akkanumaan akka nun lukewarmii taanee waldaa kiristaanaa keessa deddeebinu akka kaleessaatti akka jiraannu waa'ee namoota warra nu biraa guddatanii ilaallee waa'ee isaanii qofa dubbachaa akka nuun jiraannu Waaqayyo hin barbaadu. Akka ofii keenyaaf Waaqayyo mana keessanitti eenyudha? Kiristoos jireenya dhuunfaa keessanitti isiniif eenyudha? Dhuunfaa keessanitti Waaqayyo wajjin ol quunnamtii qabaattanii Waaqayyoon sirriitti bartanii isa duukaa akkasin jiraattan macaafni qulqulluu isintu dubbata. Guddadhaa. Akkasumaan hin jiraatinaa mana Waaqayyo keessa. Akka kaleessaatti hin jiraatinaa. Yesuus Kiristoosin gaafa dhalannu eenyummaa isa moofaa sana gaafa gannu nuuni namoota fooyya'an taanee dhalanne miti. Yesuus Kiristoosin jireenya haaraa eenyummaa haaraa fudhannee dhalanne maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Mee lammata dhalachuu keessaa warri jajtan as keessa yoo jiraattan Waaqayyoon galateeffadhaa. Lammata dhalachuun anaaf ta'eera kan jedhu hallelujaa. Lammata dhalachuun anaaf ta'eera. Waaqayyo keessatti dhalachuun anaaf ta'eera. Gaafa lammata dhalattani sana immoo akkasin Waaqayyoon baruutti guddattan akkasin Kiristoosin arguutti guddattani macaafni qulqulluu hin dubbata. Niqoodimoos namni jedhamu tokkodha macaafni qulqulluu akka ati ilma Waaqayyo taate beeknaa. Isaati gootu kana namni yoo Waaqayyo duukaa jiraate malee gochuu hin danda'u jedhe. Akkati Waaqayyo biraa ergamtee beena namichi kun nama beekaa nama waldaa kiristaanaa keessa jiraate nama abaalii shangoo ta'ee waldaa nama gaggeessu nama jireenyi isaa hundumtuu waldaa keessatti darbedha. Garuu Kiristoosin beekaa akkati taate beeka jedhe loojikalii beeka Kiristoosin. Kiristoosin gaafa barruu akka nu sammuu keenyaan qofa barruutuun taane laphee keenyatti gad bu'ee eenyummaa keenya jijjiiruu barbaada. Akkamiin Kiristoosin baruun danda'ama? Akkamiin guddachuun danda'ama? Yesuus Kiristoos gaafanni akkati taate beeka. Akkati nama Waaqayyo taate beekna. Akkati isa gootu kana yoo Waaqayyo si duukaa jiraate malee akkati hin goone beekna. Gaafanni jedhee akkana jedheen yoo lammata dhalatte malee garuu mootummaa Waaqayyo galuun hin jiru. Lammata dhalachuu jechuun maal jechuudha? Lammata dhalachuu sana eddii argannee booddee isa jiru wajjiniin ilaalla. Isa eddii lammata dhalannee booddee akka nuun guddannu barbaada. Isa duraa Phexros isa duraa boqonnaa 23 irratti lammata dhalattaniitu. Lammata eddii dhalannee booddee akkuma Niqoodimoos kana sammuu keenya keessatti qofa
isa barree akka jiraannu tun taane laphee keenyatti Kiristoos isa waa'ee isaa dhageenye isa baroota gidduu dubbatamaa dhufe Kiristoos isa abboonni keenya nutti bane akka ijoolleen keenya jiran asitti haadha koorraan bare akkoo koorraan bare waldaarraan bare paastorii koorraan bare akkuma isaan jedhanii Kiristoos isa beekan sana laphee keenyatti gadi buusnee isatti akka guddannu macaafni qulqulluun irraa barbaada maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namni eddii dhalatee booddee akkamittidha namni kan inni deebi'ee dhalatu eddii guddatee booddee Kiristoos keessatti. Waldaa kiristaanaa jirtu akkamiinna kan isin deddeebitan? Sammuu keessanitti goofticha bartanii deddeebi'aa jirtu moo sammuu keessanirraa gadi buustanii one-to-one relationship isa duukaa qabaattanii Waaqayyo wajjiniin deemsa keessan qajeeshtanii jiraachaa jirtu? Gaaffii kana hunduma keessaniif inniisa garuu goofticha sammuu keessanirraa logically isa baruurraa yaadaan isa baruurraa laphee keessanitti goofticha gadi buusaatii jireenya isa fakkaatu eenyummaa isa fakkaatu akkasin qabaattan Waaqayyoo isin gargaaru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Al takka lammaffaa dhalachuu lallaba namaa kan gochuu barbaadan jiru. Lammaffaa dhalachuu kan dubbate Kiristoos mataa isaati. Yoo bishaaniif hafuuraa dhalatte malee de gooftaan. Kun waa'ee dooktirinii, waa'ee waldaa kanaa, waa'ee waldaa sanaa miti, waa'ee jireenya bara baraati. Lammaffaa yoo dhalattan malee, foon isa dulloomaa sanaaf yoo duutan malee, akka nama biraa taatanii immoo yoo kaatan malee, ana biraa qoodan qabdaneedhe akka nama biraa taanee isa duukaa du'a keessaa kaanee jireenya isa lammaffaatti darbuu akka dandeenyuuf maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqayyo nu haa gargaaru. jalqaba ሄደ ዮሐንስ jalqaba dubbii ture በመጀመሪያም ቃል ነበረ dubbii ture dubbichis dhufee nu keessa galee dubbata ዮሐንስ isa dura lakkoofsa tokko irratti akkana jedha አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል ነበረ ስጋንም ተሞልቶ በእኛ አደረ maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u eenyummaa keenya isa gooftaa nama ta'ee dhufee nu quunname sanaa foon keenya keessa gashinee isaa wajjin ol simachiisnee isa fakkaannee akka jiraannu Waaqayyo bara baraan kan nu gargaaru. Inni nu gargaare, inni nu jaallate, Waaqayyo inni nu filate, Waaqayyo inni nu waame fagoodha inni nu waame Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Baay'een keenya tarii warra maatii Waaqayyo qaban keessaa dhalanne ta'uu danda'a. Garuu not everybody. Isin warri fagoodha waamamtan, warra maatii keessaanis Yesuusin argattan, warri fagoodha waamamtan, warri amantaa kan biraa keessaa dhuftan hundi keessan Kiristoos isa mataa ta'e sanatti guddachuu akka dandeessanii Waaqayyo isin gargaaru. Al takka eddii dhalannee booddee akkuma biqiltuu takka ilaallu in barbaachisa. Biqiltuu dhaabdanii kaatanii bordeemtanii gaafa bishaan obaastanii biqiltuu sana bira dhagaa jiru ilaaltu miti. Biqiltuu sana mataasaa ilaaltu. Dhagaa sanatti bishaan dhaqxu miti. Biqiltuu sanatti bishaan naqxu. Akkuma kana jireenya keessan isa lammata dhalateetti dubbii Waaqayyootiin noorish gootanii akkasin guddistanii akka mana Waaqayyoo keessatti guddattanii bakka kanatti dubbiin sagalee Waaqayyoo nutti hima. Dafeen kutaa akkuma isiniin jedhee guddachuu maal gaafata isa irratti akka xinnoo ishee tuqaa sadii akka nun ol faana ilaaluun barbaada. Guddachuun fooniinis hafuuraanis ta'amiriidha. Namni fooniin dhalatee al takka aannan itti laattu al takka nannan ittuu fooniin mucaa keessan dhalate sanaaf waan baay'ee gootu. Waan baay'eetu gootanii macaafni qulqulluu akkana jedha. Phaawulosi hin dhaabee jedhee dubbata. Phaawulosi hin dhaabee. Aphiloos immoo bishaan obaase. Garuu Waaqayyo immoo hin guddisee dubbata.
ijoollee keenya nuuni eddii godhannee booddee nyaachisuun barsiisuun guddisuun nurraa barbaachisa. Garuu kan guddisu yoodha Waaqayyodha. Waaqayyo guddisoo maaliifan aannan itti qaba? Maaliifan uffatatti itti qayyara? Maaliifan harka qabee karaa ceesisa hin jedhu? Inni sin barbaachisa. Ijoollee keenya akka nuun guddisnu akka isa nurraa barbaachisu goonu macaafni qulqulluu hin barbaada. Phaawulos haadhaa buyyuu malee Aphilos bishaan itti qabuyyuu malee Waaqayyo garuu guddiseera. Ijoollee keenya nuuni harka hin qabna, hin barsiisna, nyaata hin laanna, Waaqayyo immoo hin guddisa. Anatu guddisa akkan jenneefi akkuma koo bishaan itti qabanii waan barbaachisu hundumaa godhanii ijoolleen hin guddanne hin jiraatu wal takka takka. Garuu Waaqayyo hin guddisa. Nuuni akka maatitti waan nurraa barbaachisu hundumaa hin goona, Waaqayyo immoo hin guddisa. Jireenya hafuuraas kana barbaada gaafiroota koo. Jireenya hafuuraa keenya akka isa waan gaarii itti laannu, waan hamaarraa akka deebinu, isa ulfina Waaqayyoof hin taane akka dhiisnu, isa kan Waaqayyo ta'e sanatti akka jabaannee tattaaffannu, Waaqayyo immoo mana isaa keessatti akka nu guddisu bakki kun nutti hima. Kan ammoo kan godhu Waaqayyodha. Hafuuraan guddachuun maal barbaada? Waan sadii wajjin ilaalla. Tokko inni jalqabaa fageessuu barbaada. Pointii sadiin ol faana ilaalla. Isheedhuma dubbadheen fixaa. I promise sa'aatiin tokkodha. Daqiiqaa 10 naalaadhaa kana booddeen fixaa. Ofirraa fageessuu barbaada. Akka bakka kanaatti gaafa ilaallu. Guddachuudhaaf ofirraa fageessuu. Lammata maal barbaada? Fedhuu, irra'uu. Sadaffaa maal barbaada? Gara jabinaan dubbachuu. Waan kana sadii duwwaa wajjin ilaallee finnaa lakkoofsa tokko kaasee isa jiru. Ammas jedha. Ilaa na xiyyeeffadhaa dubbii kana namoota Waaqayyoon. Ammas hamaa hundumaa, haxxummaa hundumaa of arguu dhabuu, weennoo, maqaa namaa balleessuu hundumaa ofirraa fageessaa. Guddachuun maal barbaada? Isa ulfina Waaqayyoof hin taane akka ofirraa fageessinu barbaada. Akkanumaan mana Waaqayyoo keessatti guddachuun hin barbaachisu. Maqaa namaa balleessinaa isa akka dhiisnu barbaada Waaqayyo. Weennoorra jirraa isa akka dhiisnu barbaada Waaqayyo. Maalidha isiniif Waaqayyo gidduu guddina keessaniif isin gidduu inni dhaabbatee jiru? Phexros bakka kanatti dhiisaa jedha. Isa ofirraa fageessaa jedha. Maqaa namaa balleessuu, hammina dhiisaa. Hammina namni qabu jira as keessa. Nama gaarii fakkaatee kan garaansaa hamminaan guutame. Nama sanatti dubbiin sagalee Waaqayyo akkana jedha, dhiisi jedha. Inni isin guddisuu dhiisi. Hammina qabnaa dhiisaa, gataa. Inni Waaqayyo wajjin taakkuu tokko achi nun ceesisu. Isin warri qodaa ulfinaa Waaqayyo baattan dhiisaa achi ce'aa. Kana dubbii sagalee Waaqayyo dubbata. Dhiisuu, fageessuu, weennoo dhiisuu, maqaa namaa balleessuu dhiisuu dubbii sagalee Waaqayyo jedhagaa. Guddachuu keenya waan barbaaduuf Waaqayyo dubbii kanaarra kara jireenya keenyaa fida. Mana kana keessatti Waaqayyo waan baay'ee gochaa jira. Namoonni baay'ee guddachaa jiru. Luboonni keenya jaarsoliin waldaa eebbanuu ta'aa jiru. Waldaan kun eebbanuu ta'aa jirti. Garuu akkasumaan akka waggaa darbeetti akkasin jiraatan hin barbaadu Waaqayyo. Akkasin guddattan barbaada. Isa baruutti guddadhaa. Hallelujah. Waldaan guddachaa jirti, isinis guddadhaa. Waaqayyo isiniifi promise godhe sana isin qaqqabsiisuu barbaada. Isa ulfina isaatiif hin taane dhiisaa አስወግዱ። ለእግዚአብሔር ክብር የማይመቸውን አስወግዱ። isa Waaqayyo sinirraan barbaanneef sana dhiisa. Kana dubbii Waaqayyo dubbata dhiisa maaswaggad. Garuu immoo dubbiin sagalee Waaqayyo bakkuma kanatti tuufee lakkoofsa 3 irratti akkana dubbata. Eddii dhiisaa edee booddee dhiisuun disengagement-dha. Engage akka goonu immoo barbaada Waaqayyo. Yaazuu, qabadhaa,
dharraa eda dubbin sagalee waaqayyo hin dubbisna ulfaana akka eda akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanii isinis fayyinaaf itti guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharraa guddachuu maal barbaada lammaffaa dhiisuu barbaada inni lammaffaa maayina dharraa'uu barbaada barbaachuu barbaada itti ce'uu barbaada mana kana keessa namoota jirruun kallattiitti waaqayyoon kan ganama kana nutti dubbachaa jiru kanadha dhiisaa dharraa ammoo disengage godhaa isa waaqayyo hin barbaanne sanaa wajjiniin isa waaqayyo hin jaallanne sanaa wajjiniin isa adduduubatti sin harkisuurraa isa guddina keessanirra dhaabbate sanarraa disengage godhaateedha dubbiin sagalee waaqayyo dharraa edha engage akka goonumoo nutti dubbata bakka kanatti akkamiin deddeebi'aa jirtu mana waaqayyo keessa dhiistanii immoo qabachuudhaaf harka diriirsaa jirtu moo akkanumaan akka waggaa darbeetti jirra anaan gaaffii baay'ee dubbiin kuni gaaffii baay'ee na keessa dabarse jireenya muuziyeemii akka nuun jiraanne waaqayyo akka nuun hin jiraanne barbaada waaqayyo yeroon gooftaa wajjiniin jabaa ture jecha akka jiraannu barbaadu waaqayyo laphee kootti natti ulfaata ture ana mataa kootiin maaliifan akka durii ta'uu dadhabe maaliifan akka sana ta'uu dadhabe waan na qabu baay'ee jira garuu macaafni qulqulluu akkana dubbata dhiisaa isa saneedha dhiisaati immoo dharraa ulfina waaqayyoo dharraa jedha waaqayyo waaqayyoon baruu dharraa kiristoosiin barbaachuu dharraa eenyummaa kan biraa of keessatti guddisuudhaaf dharraa dhiisaa dharraa hallelujah lakkoofsa 5 amma 6 irratti immoo hojjetamaa garaa jabaadhaa በድፍረት እንድንናገር የእግዚአብሔርን ቃል ያለ መከልከል እንድንናገር መጽሐፍኒ ቁልቁሉ ከነንትማ በድፍረት ኢሳይሳን ትፈተኒ ወሪ መነ ይጃረኒ አጋገቲ ህንቀምነዳ እንሳን ጀደኒ ኢሰገተን ሰና እኒ ገሩ መታተ ጀደ መቃ ዋቀዮ በረበራን ከሪፈሚያቶ መታ ኢሰቴ ክርስቶስ ሰና አከኑኒ chaasisnee dubbannu mataa isa ta'e Kiristoosana akka nuun ittiin leeyyoofne mataa isa ta'e isa isaan tuffatan sana nu garuu kaasnee akka baandiraa akka nuun mataa ol qabnu gooftaan nurraa barbaada waa'ee Kiristoos akka dubbannu waa'ee Kiristoos akka lallabnu Kiristoos eenyu akka ta'e akka barsiisuu dandeenyu. That's the third point. Tuqaa sadii Isaa dharraa sasaan tuffatan sanammoo ol fuudhaatii kaasaa dubbadha ክርስቶስ እኒስን አጀስተን የኔ ጴጥሮስ እናንተ የሰቀላችሁት ክርስቶስ ነምች ኩን ከሌሳ ሆጀቱ ፉልረቲ ሲሰ ዱካ ቱሬ ሚቲ ጋፈ ጀደሞ አከነ ጀደ አኒ ተሰዋየ ሳይን ቤቆን ገሩ ጋፈ አፉሪ ቁልቁሉ ኢሳ ሙሊሱ ጋፈ ጎፍታ ከነት ጉደቱ ሃሌሉያ አከነ ጀደ እኒስን ፈንስተኒ ኑፍ ገሩ ጅሬኛ ኑቴ እኒስን አጀስተን ክርስቶስ እኒ ገሩ ዱዋኑ ካሴ እኒስን አጀስተን ክርስቶስ ኑን ገሩ ኑ ጨይሲሴ መታኑ ጎዴ መታ እንቴሱን መታኑ አጎዱ ኢሳ በሬ ኢሳ ዱካ ደደቢዮ ከደንደኙፍ መቃን ዋቀዮ ነው አገርጋሩ ካና ሰደን ዱዋ ዱበደን ኢስን ገዲሱ በርባዳ ባልሱን በርባዱ ዮ ጨራና ላተሜ በሩምሰ ጉያ ለመሰዲ ደኩኒ ጉያ ብራ ወጅኒን በረን ገሩ ዋቀዮ በከ ከነት ሐራ ከነሰት ዱበት ኢሳ ofirraa fageessaa disengagement engagement barbaada ittimmoo dharraa itti jabaadhaa ittimmoo hin leeyyinaa የከበረውን ጌታ መስበክ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ዋቀዮ መቃን ሳክነ ይብፈም ያተው